Ashama akka fuune jirra jirtu ilmaan Oromoodha. Nageenyi badhaadha. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyyaa kan jaalalaaf kan kabajaa isin haa ga'u. Har'a oduu baay'ee gammachiisaa kan woboon dalagaa jiru tokko jedhee lafa sanii kaa'uudhaaf qophaa'ee dhufeetiin jira. YouTube channel kiyyaa haaraa kan taatan gara maatii kiyyaatti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warri maatii naa taatanii jirtanoo share like gochuudhaan akkana jajjabeessitan asumaan gara oduu keenyatti yoo kadeebinu akkuma beekamu alillaan Tigraay fi Hamaarri walirratti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jiran. Egaa sunarraati dantaa hin qabnu jechuudha. Akkuma beeknu nafxanyaanis diina Oromooti, wayyaaneenis kaleessa diinuma Oromoo turte. Oromoon kana quba qabaachuun dirqama. Sanaafiyyuu sanas ta'e kanas ta'e guyyaa sadan kana keessatti baay'ee humni heddummanaan jechuudha. Baay'ee wal galaafataa jiranii dammoo Tigraay akka miidhaa jirtutu dhaga'amaa jira. Waa baay'ee irraa booji'anii jiranii makiinaa isaanii taankii waan hundaa irra sassaabbattee jirti qabeenya ishee kan jedhamutu dhaga'amaa jira. Dhaga'amu duwwaa miti viidiyoo waraabanii gadhiisaa jiraachuutu argamaa jira. Haa ta'u malee Oromoon maalitti jira? Woboon maalitti jira? Kan jedhutti galee deebinaa. Akkuma beekamu keessattuu duraanuu jechuudha kan lixa Oromiyaa, baha Oromiyaa, Wallaggatti kan bobba'e, Gujiitti, Booranatti kan bobba'e akka deebaa hin jirre dhibbatti adda baafannee jira. Kan galagalee hin jirre, kan dhukaasa banee, kan lola banee lubbuu isaatiin dhabee soora hallaatti, soora bineensaa akka ta'aa jirantu dhaga'amaa jira. Dabalatatti immoo heddumminni isaanii wobootti makamaa jiran akka jiranitti jechuudha. Keessattuu hedda Tigraay biyya abbaa ishee irra dhuunfattee biyya abbaa ishee irratti dhiichisee Tigraay biyya isaa irratti dhiichisee jechuudha. Xiiqii keessa galuudhaan humni addaa Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee kan Oromoo ta'ee kan Oromummaa qulqullummaa kan qabu dhibbatti akka deebaa jirutu dhaga'amaa jira. Deebaa dhaga'amuu caalaa akka wobootti dabalamaa jiran hidhannoo guutuudhaan qabatamaatti adda baafannee jirra. Keessattuu hidda lolli Tigraay fi Hamaarri lola walirratti bananii maaltu jira kan jedhu kan Oromiyaatti kan lixa Oromiyaa baha Oromiyaatti kan bobba'e akka galaa hin jirre akka deebi'aa hin jirretu quba qabaadha. Kan booji'ame kan soora hallaatti ta'uu jira, soora bineensaa ta'ee jira. Oduu gammachiisaa woboon tarkaanfii adda fudhachuu jira. Yeroo dhiyoo keessatti akka biyya abbaa isaa irratti dhiichisullee asumaan abdii qabna. Sanaa duwwaa miti ijoollee hedduu leenjisaa jiraachuu qeerroo fi qarreen ka'ee wobootti dabalamee leenjii fudhachaa jiraachuullee kana hunda quba qabna. Kanaafiyyuu biyya abbaa keenya Finfinnee hin dhuunfanna hamma achi geenyutti hin dhaabannu jechuudhaan woboon murtoo fudhatee lola ajaa'ibaa, haala gammachiisaa, haala boonsaadhaan kan itti deeme kunuunsee walitti haammatee qabata. Kan dhukaasa irratti bane diina isaa barbadeessaa, ajjeesaa. Kan immoo du'uu hin barbaanne walakkaa isaanii immoo ati maaf wobootti dabalamtaadhaan olumaa wal ajjeesaa jiraachuun isaanii bilchiginnaan olumaa wal nyaachaa jiraachuu isaanis hedduu adda baafannee jirra. Maaliif ree wobootti maa dabalamtaa akkamiin barannee akkamillee hin jenne dubbuma ajaa'ibaatu jira jechuudha. Yowwaa diinni keenya walitti galagalee walii isaatiin wal nyaataa jiru kana keessatti woboon dhimma bahaa jira. Woboon hojiitti jira. Woboon hojii boonsaa hojjechuutti jira. Finfinni jala galeetu Finfinni jala dalaguutti jira. Dubbeen salphinni bilchiginnaa kunooti akkasitti itti mul'isanii jiran. Salphinni isaanii inni guddaan woboon asiin qabee jira. Gixxim godhee qabuu duwwaa miti booji'ee fixe waraanni isaanii jalaa harkaa dhumatte akka kanaatti jiranii oduu kiyya xumuree jira. Guyyaa biraan waliin deebinutti nagannaa jiraadha.